Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa biraas ashamaa harka fuudhii jirtu bakki jiraattan. Mattenaan mattelaan jila abbaan giddii yuutuubii banannee dhufnee jirra. Akkasuma yuutuubii koo kana sabiskiraayib, sheer, kooppi liink, laayikii gochuudhaan akkana jajjabeessitanis abdii qaba. Na jajjabeessaa isiniin jedha kabajaadhaan isin gaafadha. Sabiskiraayib nuuf godha. Olaa guddifnu wal guddisuun aadaa keenya waan ta'eef jechuudha. Akkasuma viidiyoo babbareeddoo ta'e kan isin bashannansiisuu kan barumsa irraa fudhattanii kan itti hojjettan qabadhee isiniif dhufa. Inshaallah yeroo dhiyootti viidiyoo ajaa'iba ta'e isiniif hojjechuudhaaf qophii xumureetiin jira. Viidiyoo san argachuu yoo barbaaddan viidiyichi akkuma gadi dhiifameen dafee isin bira akka ga'u yoo barbaaddan sabiskiraayib godhaa jalqaba irratti. Achumaanii yaada keessan immoo koomentii jalanaaf kaa'aa. Yaada keessan ni barbaada. Laaluu fedha waan ta'eef jechuudha. Wantoota yaaddan yoo jiraate yaada keessan karaa koomentii ta'in ibsadhaa. Yaada keessanitti irratti hundaa'ee wantoota viidiyoo isin barbaachisu viidiyoo isin barbaaddan isiniif hojjedha jedheen yaada. Kanaafiyyuu koomentiidhaan yaada keessan naaf ibsaa isiniin jedha. Waan asirraa hafeeni walitti dachaan yeroo biraa.